يا من قدو تانيا وانتك قبان قبو ونو قربو متاكوتو كربسي لياتو ما خلانا دونغتي سانو قربان فراديتين فرادي خونو ميجو تجيتانا تنام مقام بسي تانا ميجو قربان كرك قبين دونغتي مليان براتك كرا قبان قبو يابوان أبو نكتة سلالو بسي قامني خي يخون قام خي خنا ديما بسي أكمنا نجتمي بسي 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 يا بسي Alta de tasa, ubahun kab de dami yotanad. Gurba kuta kuda sadin kara yoto ko fidde mana kana kaya sensifte teisi kuno miyon. Hai, umma di ya venyu wadung ko sigirsa amman de me ba yette man. Aye tate ummin turin ida fi khotuga. Yega me bisi arranta naga jalalan sirra qabameetin arra mana keessan kana dhufe waan taateef abbaan keetii ummaan ta'e maal isa kutan Ya baba ya fi man ya jirani arra nu tolte wallahi siade eddu takka bakka ni jirame kasinega dubbiin numa tolte bisi kee duraanu maqaan bisi akkam jetta bisi hogguun akkas ilaalu garaan kiyya kun dhaadhaa na ja'a bisi akkam jetteme Natate wallahi ye tate das jannami ka jaibat Abbuun akka tachi laalu bisi qaamni kiyya kun gama kee kana deema bisi akkamnaan jettame bisi 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 yaa bisi Marra tolte wallahi tolte arran cummaati yaa sinjirtu abbaan yaa sinjiru bakka nu ballatte wallahi fata janna ka jaibat booda hoggaanii fi kararratti wal agarru daddafi natti hootu bisi alattiin si eega amma mana kana keessa yoggaanii fi taa'e bisi abbaan kee yoo as keessatti nu dhufe na caccabsa bisi amma keetiin deemaa kararrattiin booda si eega bisi daddafiitii natti hootu warri wajjin shaashaa jenna bisi akkam jajjatta bisi maqaan kee duraanuu bisi 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 Tate wallahi shaashaa bakka dubbinuma tolteen Bisi, mal goru jirte. Uma godu tinjiro beta tinjiro male Mali gubatin guro, mala si gota foti. bar daftara tokkoon akkasitti una laale isirraa fudhadhe jeetiin bisirra akkasitti dhufee bar Eenyu maqaan kee? boonsaadha naan jedhan Kutaa meeqa karaata? Isa qaruu jirtamma? kutaanan qaruu baantaami bara kutaa kudha lama kunoo wanta naan fixe amma jummaa dhufu kutaa kudha sadiin galmaa deemaa bar magaalaa laaftota na keessatti Ay, laa kuwwaan inni godhatu laal. Fajaajaan. Kutaa kudha sadii jiraabo. Yuunivarsiitii malee. Fajaaja. bar kutaan kudha sadi siitu kutaa meeqa raata jettee na rifachiise malee bar kutuma kudha lama bakka yuunivarsiitii saniin seenu deema bar sagaleeteetiin na rifachiise Kai beesi. nimbaa Mishuma tana anu kubaddeeni. beebe haayee Ati maali qoy wani dhiiraa wajjin mana teessuuf? Dhiiraa wajjin dhiira mana naqattee dhiiraa wajjin kophaa mana taa'uun dhoor kanaan dhageenyeeti. Gana tinde bobbi daftar mo fudhachuu dhufe male waan biraatiif hin dhufne beekta. Ganaa waan akkana tana dhagee dhukkee adiin sirraa kaasaa beekadhu. Ayyee abbii gana tinde bu hin dhufu inni nuu gana deemee jira. Hayyummi amma dhufte. ammaan dhufee barii antalati Moomina miyyoo tana kabajaatti warri deemeti. yaa baabirraa kiyyaa maaluma taate miyyoon tun Maal taatee taasa? Ubaan qabdu miyyoo tanati. Gurbaa kutaa kudha sadiin kara yoo tokko fiddee mana kana keessa seensiftee teessi kunoo miyyoon. yaa antalatiyya maaluma taatee gurbaa fiddee as keessa kaayyette abbaan kee kun akka lolaan dhageessu maal rakkatte maaluma dabdee gurbaa namaa fiddee mana keessa Harummi abbaan kiyya naguma lola malee mucaan daftar mo fudhachuu dhufe waa mucaan as keessa kaadallee waan qabu. Ganaa qaalicha sanii wajjin si harkee jirtuu teetiin si fannisaa beekadhu. Atuutti naa deebuu teessa. Hayyee tole abbii ittiin deebu inni nuu gana deebee daftaran fudhatu. yaa baabirraa kiyyaa keetiin muummee keenya tokko laalee dhufa akkam jettame Yaa haadha birraa hin turiniiti. Dafiin addeebimee anilleen kara biraatiin deemu deemarraan tana. yaa antalatiyya meeshii dhaqee kanan akka inni ammaan dhaqee dhufa Hayyee taatee ummi sittiin kannaan turin ni dabii hoot. saboo arra akkamitti abbaan isiin dhufee akkas naan jedhe kutaa mana barumsaa hunda akkaan itti himuu wallaalee kutaa kudha sadiin qara jee way ajaa'iba namni kun hogguu rifate waan addaasa bisi jechaan akkas ta'e awo bisi anumaaf daleecharra way bisi anisi baay'ilama walii godhadheetiin jira waan taateef asuma taa'ee eeguun qaba bisiidha asuma taa'ee
fataa jechuun qaba hanga abbaan isii na rifachiisee kutaa 12 13 na goosise itti isaan haa dhuftu abbaa birraa deemuuf hin deemaa qe'ee quba gabaa dhugaa intalatilee nan qaanan dhufoo siin deemin asumannee Ayyee taatee ummiin hin turin hiida fi kootu gaa. hin turin hiida fi naddeebiimee hin turin gaamee deema. hayyee haa ammaan deebi'an hin turu bisiin dhufte bisii itti foon qaba ay bisii Ay, umma diya fe nyu wadun gos girsa amman de ba yetti man. jimbo bisii sahun gurbaan ka dhamana karman namara gaggabu deema kun baalageen takkaati guddisaan tolchin kun nama dhamaa akkanaa kana ka biyya balleessu jira kana dhamaa hin beekne haa of sabu arra maaluma bisiidha yeetiin ummaa si qabee dhungadde way arra ajaa'iba sa dubbiin arra maaluma bisi yeetiin aboo rabbi na baaseewu silaa jaarsi siifaan na erge na arke dhukkin irraa kaasa aboo arra nu maatu akka malee if godhe dhiise way bisi kenno godhe bisi kenno godhe siide bisi na qaanyeessitee jirte irra Ababi umma diya mutan tawaka wandu gotani wali marmarra. Ay aboo eessatti Mana warra zanjar biratti. haanaa dhuftuwaaf ta'an taatu reefu asin mana kanan naqatte gurbaa tokko isin taatu gabbaatee inumaatu alan naman mammaramti haanaa dhuftu qoy nin galaasaaf isiillee yoonan hin hiikin isii irra hiikuun qaba bakka isii aanaa itti xiqqaate moo akkami qoy isin tun deemati man karaa mana barnoonni si ga'ee jira dafi deem haanaa dhuftu asuma taayitiin eegaa amma dhufta eessaa dhufte man tanati ay abbaa birraa isatti hin deema yeetiin reefu sitti meekute maalarra maal taatee kan lolol usunurraa edaa reefum tana wani nin deemettuuf gurbattisanii mammaramu deemta muummeen keessan gurbaatti mammaramtu sanii fajaaja anuma harkuute isaa qoy yaa abbaa mana kiyyaa akkasii miti bar gurbaan bisiidha yeetuma kararra na harkee na mammarame malee aan biraatii miti us kijibdu waan biraatii miti harka keessaa qabda amma manguddoo yaameetiin firraa siiqa siiquun qaba bakka keetii manguddoo yaammachuu qaba amma manguddoo tana yaameetuman naxaa kee siiqanne firraa siiqa keetii manguddoo yaammachuu dhaabbaddu akkasii miti dubbii adda baafaddu haa abbaa mana kiyyaan jarjarii dhaabbaddu talbisi Ummii maal jette? siituu abbaa keetii fi ana lolchiisu jiraamii tokko gurbaan asolitti walleenuu si duraa waa barsiiseen saabis siyyeetuma karaa kana na dhungatee nama keessa nagaa nyeeseen tal baalagee guduraa Akkasii miti ummii waan takka quban qabu. usii Akkasii miti ummii. akkamitti ba gurbaan nan beeku waan bisiidha yee akkamin na deema gurbaan hin tal suma malee suma beeka gurbaan saniif karaa na dhungata maleedha akkuma narraa hiitaniifin isin kana hunda yaammadde narraa hiikaa kuno arraa achi hin barbaadu narraa hiikaa mee xiqqoo dhaabbadhu ati nuti maanguddoo biyyaati waan ta'eef dureessi gaafanneeti dubbii adda baafanna. Dhugaadha akkuma Jibriil keenya jeetti haati birraa tun osoo mucaa bareedaa kana jaarsa manaa qabdu akkamin nama dhungattamee ati haadha birraa asirratti mee akkam jetta dubbii tanati akkamin laalta. yaa manguddoo teenya waan takka quban qabu kunoo gurbuma tokkootu karaa bisiidha yeetuma karaa na dhungatee sanuu gurbaa firraa dheetiin firraaree kunoo miyyooti jetana tanaan maqaan bisiitana mecha gurbaan karaa qabee dhungate malee waan biraa takka irraa quban qabu yaa bu'an. Ijoolleen zabanaatun baalageedha. Tanaa jecha bultiin isin hin faca'ini. Tanaafuu nama jaartii nama alatti naannessee jaarsa fi jaartii adda facaasu kana du'aa isirratti kun akkamitti abbaa birra. ani sii tanan amanu du'aayin silaa bareeda ani sii tanan amanu kam jettan isin du'aayii godhuudhaan duratti mee takkaa fichooniis akka dhugaa taate haadha birraa tanan gaafadha. Haadha birraa mee akkam jette dubbii tana? an dubbiin tiyyatana maarreefu tana jeesanii waan takka irraa quban qabu gurballee takka harkeen beeku an dubbiin tana maan isinitti meesanii waan biraa irraa takka quban qabu yaa bu'an. Eega akkana taatee atis firraa quban qabne nama abbaa birraattii fi haadha birraa jaalala isaanii kana idduu seenee akkana godhe kana ammuma rabbi sammuu isaa jijjiiree nu agarsiisa. Isiillee yoo takki jibdu taate
du'aayin tun abbuma miiti isuma deebiti maarree ammaan tanatti hawaan tana isiin irraa quban qabu jetti gurbaan kun akkanuma dhufee harab bisiidha jeetu mana dhungate bisii nyaatan san waasee fakkaatti maarree isa sanuu rabbi maraachee nu agarsiisu maraachee rabbi nu agarsiisu galatoomaa gaa waan manguddoon jette silaa numa godhanii meegaa du'a umatee isan tanaan taa'ee eeggadhagaa eega hiikkaarraa silaa na oolchitan galatoomaan isiniin jedhamee manguddoo du'aa'ee walumaan eegganna saniifuu abbaan birraatii fi ati birra walitti nu fayyuu qabdan saniifuu eegeettaniifuu hayyee tole galatooma hayyee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya diraamaan amma daawwachaa jirtan kun akka ergaa isiniif dabarsaa jiru abdii isinirraa qabna dargaggeessaa fi shamarran keenya hoggaa bakka fuudhaa fi heerumaa gayan haadhaa fi abbaan karaa halaalin isaa wal fuusisuudha qaban akka kana yooniif hojjechuu baattanii karaa nama wal lolchiisuu fi waan jaarsaa fi jaartii walitti buusee wal hiisisaa ilmi namaa yooniif hojjetee nama miidhe du'aa'iin miidhamaa yookaan du'aa'iin zallamamaadhaa qeebalamtuudha waan taateef nama miidhuu fi namiimaan nama jidduu deemurraa hundi keenyaa'uu akka if eeggannu dhaamsa wal bira kaayyanna diraamaa fi filmii akkasumas barnoota ispoortii gama yuutuubii keenya boonsaa tiiviitiin akkuma ammaan dura isiniif galalakkisaa jirrutti ammallee isiniif galalakkisaa jirra seenaa irraa fayyadamaa isiniin jenna.